Nagaa keessanii bakka jirtan maratti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Anaa dhufuu baga nagayaan dhuftanii. Namoonni haaraan yoo jiraattan immoo asumaan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Naffeerraa kootii har'a viidiyoo biraa qabadhee deebi'ee dhufeera. Har'a wanti ani qopheeffadhu keekii chokoleetaa kanan qopheeffadha. Keekii kanan qopheeffadha. Turtiin keessan anuma faanaa ta'u. Qodaa qopheeffadheen jira. Qodaa kana keessatti hanqaaquu 3 qopheeffadhee hanqaaquu 3 kana keessatti gad dabaladha. Kanaan hanqaaquu kana nan rukkutadha. Hanqaaquu akka kanatti qopheeffadheera. Kanatti zayitiin dabaladha. Zayitii walakkaa kuppaayaan qaba. Kanatti qopheeffadheen jira. Aannaniin itti dabaladha. Aannan kuppaayaa 1 fi 1 arfaffaadha. Warroota kanatti naqadhe kana gargaaramuudhaan daakuu kuppaayaa 2 qopheeffadhee jira. Daakuu qopheeffadheen qaba. Daakuu kuppaayaa 2 keekii chokoleetaan qopheeffadha waan ta'eef daakuu kanan gaditti naqadha. Daakuun kun aannan asitti qopheeffadhe warrootan qopheeffadhe kanaan itti waliin makachuuf naaf ga'aadha. Kana caalaa waan inni itti dabalu hin qabu. Akka kanatti qopheeffadheera. Daakuun ani qopheeffadhe kuni gabaarraa akkasumaan keekiif kan qophaa'edha waan ta'eef waan biraatti hin daballe. Hanqaaquu zayitaa fi aannan qofan itti dabalee garuu baay'ee mi'aawaa waan ta'eef daakuu itti dabaladheera manaa ofii kootiin mi'aayinni isaa xiqqoo akkanaaf irratuufi amma akka kanatti qopheeffadheera. Kanooti kana fakkaata. Amma qodaa qopheeffadheera. Qodaatti gadi galagalchadheeni qodaan qopheeffadhetti bisheeffachuu qofatu na'aaf. Akka kanatti qodaatti galagalchee qopheeffadheera. Ovenii koo ho'ifadheen jira dursee 350 digirii faaraanaayitii irratti. Amma egaa daqiiqaa 35 hanga 45 tursiiseen bisheeffadha. Bisheeffadhee walitti deebina. Egaa kun keekiin koo akka kanatti bishaatee ba'ee jira. Amma baafadheera. Keekiin koo kana fakkaata. Ammoo waan irra dibanii qopheeffadha. Kana as kanatti qodaa kana keessa sukkaara walakkaa kuppaayaa fi aannan shoorba maankaa 2 kanatti naqadheera. Kana kireemiin keekii koorra dibadhuun qopheeffadha. Waliin hin makadha amma. Kana qopheeffadheera akka kanatti. kanarraa kireemii nama qopheeffadheen irra naqadha.
turkiin irratti hin naqadha. Kana fakkaataa keekiin ani har'a qopheeffadhee turte amma yoonatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuun dagatiina. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u, bakka jirtan maratti nagaa keessa jiraadhaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Bye. Nagaa keessanii bakka jirtan maratti nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii. Namoonni haaraan yoo jiraattan immoo asumaan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Naffeerraa kootii har'a viidiyoo biraa qabadhee deebi'ee dhufeera. Har'a wanti ani qopheeffadhu keekii chokoleetaa kanan qopheeffadha. Keekii kanan qopheeffadha. Dhumaatti turtiin keessan anuma faanaa ta'u. Qodaa qopheeffadheen jira. Qodaa kana keessatti hanqaaquu 3 qopheeffadhee hanqaaquu 3 kana keessatti gad dabaladha. Kanaan hanqaaquu kana nan rukkutadha. Hanqaaquu akka kanatti qopheeffadheera. Kanatti zayitiin dabaladha. Zayitii walakkaa kuppaayaan qaba. Kanatti qopheeffadheen jira. Aannan itti dabaladha. Aannan kuppaayaa tokkoo fi tokko arfaffaadha. Warroota kanatti naqadhe kana gargaaramuudhaan daakuu kuppaayaa 2 qopheeffadhee jira. Daakuu qopheeffadheen qaba. Daakuu kuppaayaa 2 keekii chokoleetaan qopheeffadha waan ta'eef daakuu kanan gaditti naqadha. Daakuun kun aannan asitti qopheeffadhe warrootan qopheeffadhe kanaan ittiin waliin makachuuf naaf ga'aadha. Kana caalaa waan inni itti dabalu hin qabu. Akka kanatti qopheeffadheera. Daakuun ani qopheeffadhe kuni gabaarraa akkasumaan keekiif kan qophaa'edha waan ta'eef waan biraatti hin daballe. Hanqaaquu zayitaa fi aannan qofan itti dabale garuu baay'ee mi'aawaa waan ta'eef daakuu itti dabaladheera manaa ofii kootiin. Mi'aayinni isaa xiqqoo akkanaaf irratuufi amma akka kanatti qopheeffadheera. Kanooti kana fakkaata. Amma qodaa qopheeffadheera. Qodaatti gadi galagalchadheeni qodaan qopheeffadhetti bisheeffachuu qofatu na'aafa. Akka kanatti qodaatti galagalchee qopheeffadheera. Ovenii koo ho'ifadheen jira dursee 350 digirii Fahrenheit irratti. Amma egaa daqiiqaa 35 hanga 45 tursiiseen bisheeffadha. Bisheeffadhee walitti deebina. Egaa kun
keekiin koo akka kanatti bishaatee ba'ee jira. Amma baafadheera. Keekiin koo kana fakkaata. Ammoo waan irra dibanii qopheeffadha. Kana as kanatti qodaa kana keessa sukkaara walakkaa kubbaayaa fi aannan shoorba maankaa lamaan kanatti naqadheera. Kana kireemiin keekii koo irra dibadhuun qopheeffadha. Waliin hin makadha amma. Kana qopheeffadheera akka kanatti. Keekii koo kanarraa kireemiin amma qopheeffadheen irra naqadha. Yookiin irratti hin naqadha. Kana fakkaataa keekiin ani har'a qopheeffadhee. Turte amma yoonatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuun dagatiina. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Bakka jirtan maratti nagaa keessa jiraadhaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Bye.